haguma fedhe yoo aare haadha namaati waajjira argitaniirtanii haguma fedhe yoo aare jechuudha. Haadha namaati waajjira argitaniirtanii no annama arrabsaan jiru amma narraa galee bar kaleessuma narraa galaane wallaahi kaleessuma narraa galaane kaleessuma narraa galee wallaahi kalee narraa galee ana gasii bar sijjamir an jechuudha. An akka kiyyatti akka dhuunfaa kan kootiititti amala kan koo keessaa tokko maal beektanii waa sadiin qaba gaafa aare yaa booyee baafachuu yaa arrabsee cabsee baafachuu yaa namni ani walloleen sun na tumee yookaa tumee baafachuu. Amala kana sadiin qaba wallahi amala kana sadiin yaa na tumanii yaa tumee yaa booyee yaa dubbadhe amala kana kannin qaba jechuudha. Amma baafadhe kaleessa tanaffase kibaruulleen wallahi hin tanaffase akka barbaadetti hin guure seetanii ajandaa kana hin guure seetanii oduu ciccittu tana jechuudha. Nageetti oduun ciccittuun tana akka malee nageetti. Baay'ee waan shamarran kenna waan isinii dhaamu gorsa kudhan gorsa amma haadha faatee duraanii sanit deebi'ee jira. Haadha faatee zabana 2010 bara 1975 sanit deebi'ee jira jechuudha. Ana isii durii sanitti deebi'ee jira jechuudha. Amma sa'aatii ammaa kana ayam kanusuu kaneever caqcaqa fayyee jira jechuudha. Nagaan dhufee jira amma. Garuu amma gorsa sa'aatii ammaa kana sagantaa nan qabu sagantaa gorsaati. Maal isiniin jechuun barbaade waan isiniin jechuun barbaade jechuudha. Dubartii kabajaa qabdu waa sadii waa afuriin beekamti. Tokkoffaa ija laafti. Ija laafti dubartiin kabajaa qabdu. Ija laafti. Lammaffaa maannaan jedhanii jetti. Maannaan jedhan. Haati kiyya wayina argiti. Abbaan kan koo wayina argaa. Maannaan jedhan. Waan akkasiisan jetti. Anamma yookaan akkas jedhaaf osoo hin taane ufuma keessanii ilaalame. Ufuma keessanii ilaala. Injiraamiti ufuma keessanii ilaala. Warri na jibbitanillee jechu kun dhugaadhaarti moo sobaadhaarti waan jettu uf keessatti ilaala. Maannaan jedhanii jettee duubatti. Dhiirumaayyuu haa ta'u. Namni waa zarii wayii uf duubaa qabu. Namni waa faamilii kabajuuf duubaa qabu. Maannaan jedhanii jedhee uf duubatti waa sodaata. Yeroo dubbatu arrabni isaa hanqoodha. Usso sodaata dubbata. Lamaffaadha. Dubartiin tun nuti akka dhiiraati miti. Akka dhiiraati miti. Akka hotiyatu maal jetti beektanii mammaattee yeroo mammaattu qarbii nagaa isii taatu. Taqaama saalaa qaama uumamaa qabdu dhiira argaan dhabdu jetti kallattii kamittuyyuu. Kutaa borutti dhadhusaniif gosa borutti dhadhusaniif ardaaf abbaa borutti dhadhusaniifi maal naan jedhanii intala akkanaa tana fuune naan jedhanii jettee hamilee ofiitiif gaa'ela ofii kaboruutii fi arraba ofiitiffatti. Arraba ofiitiffatti. Eegdanii arraba ofiitiffatti. Beekaa ka maaliifi anamma asirra taa'ee jedha. Garuu hoo maybe ilma isaatiin na fuudhuuf ta'utu jala kana jiraachuu danda'a itti hawwaqin maal taatan guys wallahi maybe soddaan obboleessa kiyyaa jala kana taa'ee na hordofaa jiraachuun mala soddaan obboleetti kiyyaa jala hordofaa jiraachuun mala gaaf kan maal jedharree zarii akkasiisanii jedhan wallahi zarii akkasiisanii jedhan kanamaaf isin hin jedhe namni waan sodaatu tokkoof duubaa qabu. Namni waan sodaanne innuu sodaatamaadha itti Oromoon. Mabbaa feetan sodaadhu jedhanii migaruu sodaachuun namarra jirti. Namni waan sodaanne innuu sodaatamaadha. Ati intala dubara gaafa taate amantii feete hordofi. Amantii ma feete hordofi. Kabajaa asirraa waan si bahu. Osoo gadi hin baasiniin duratti xanxama isaa yoo sitti hadhaa'e yeroo jettu yeroo sitti hadhaa'e callisuu qabdaa jechuudha.
أنا ما ديسير أما واي جوا سني ديسير أنا ما ور ديس يتني واي جوا سني ديسير ربينك أنا هذه سواك أيونك هذا كله سواي سي صندوق بدي فوجي والله ديسير ما جوي شاعة مثلا ديكو أكن ما جونا ما لي جويا رديبني أنو نواه ما بيتني ديبني ديكو ما أدا ما جويا راسين نوم فوله كنا كي سكنا دايات ماني جرا ترانو تيجي شولا ديبني جرا كساني جي شولا كنا جي شولا تاني أمو جي شولا أنا ونسنين جي شوم بربادة للبي أكتي هاسوني نتول فاتانا والله نتول فاتا ما في سنتو رجالة تكا إسنتو نكبجكا إسنتو جزء جتك أني جت شهر متى أجتو تك أسير رابع بدو هذا فاتي توا إيجالين أنجلن هذا فاتي توا إيجالين أنجلن جت شهر متى أجتو تك هركيسة جزء أنا أسير رابع بدو نمني ما ننجل هاي فاتي تو جت شوي إيجالين أنجلن أنا وانت إيفي أني يرون أنجل أمالي يرون أمانجلون كاب بيزي دا والله بالله كايرو جرتي وجين قبض بيتشان أنجل تاني متي والله بيزي يورو منا ما جرى ديمي نما لالي نما ديبي ديب سوخان أنك أبو برمال تاتا والله بر نمبيت تمالي جتشولا بيزي أنا ما ساعة بيقرر في قويا ساعتي لمر في جتشول كاي أسرى صلاة ديبي رفي ما قريبة صلاة جيمي مجاقة هي جتشول جيمي تايشا هي جتشول هاجس متر ساعتين كانكو هنجرو يجول أما كاي دو في ليفي سينه هلكن كيسا ساعتي كوداني أما كاي دي كودا صلاة كانكو نيات كانكو نجد هاجس برتاي مانتي زيرو دا يجول والله متر ساعتين كانكو هنجرو ساعتين كيا يجول بر بيزي دا تاني أمو يجول دوبرتين تاكا يرو هير ملي أبداني أكا كي أنا تاني وقان كيسان أفرطمي شانتما تأيجول أنا ما وقان كانكو أكا غوغوني توكو ناباساني تي وقا شانتمي شانجداني جاتا ملي تاو ملايتا وكمن بيكم يجولا باي ذا واي أرمين أرمين أولديمو كون قبو garuu seeliin kan keessin dadhabin yoo seeliin kan keessin dadhabin jechuudha ujummoon kan kee jechuudha miicireen garaa kan kee keessa jiru jechuudha akka saayinsiin jedhutti jechuudha akka barsiiftuu kutaa 8 fi kutaa 9 jechuudha barsiiftuu high schooliitii fi jiddu galeessaatitti jechuudha macureen garaa kan kee keessa miicireen garaa kan kee keessa jechuudha argitanii ujummoon gadaamessaa kan keetii kan ilmoo qabatu ujummoon gadaamessaa kan keetii kan ilmoo qabatu hin dadhabini malee hin laaffatini malee heeruma dhiiftee waggaa 50 mallee yoo teette ilmoo dhaluu dandeessa. Maal akka saayinsiitti waan nuti hin argine maa isin dubartii waggaa 80 tan ilmoo dhalte maal ilmoo bareeddu dhalte bar hin argine maa argitan jedhee yaada bar ni dhalta. Garuu hoo ati waggaa 10 taate waggaa 25 taate waggaa 35 taate gaafa qaamni kan keessi dadhabe gaafa gadaamessaan kan kee kan ilmoo baadhatu kiniiniidha parastaamoolii garagaraatiin macureen kan kee gadaamessaan kan keessi ciccite gaafa ilmoo ofirraa baasuudhaan keessi kan koosi shame jechuudha keessi kan keessi shame mardhimaan kan kee akkanatti si haphate ilmoo qabachuun dandeessu ati jechuudha. Inshallah waggaa 15 ta'e ilmoo qabachuun dandeessu gaafa akkanatti si ciccite jechuudha gaafa akkana si ta'e jechuudha. By the way akkana nama badhataa jechuudha akkana nama ciccita. Gaafa kana hore maal inni ilmoo qabachuun ni ulfaatti. Ilmoo qabachuun ni ulfaatti amma akkanatti fakkeenyaaf ilmoo qabachuun ni ulfaatti. Gaafa kana ishee atta godhamee na hima. Mee gaafa kana akkam godha? Kam tolle jedhanii? Ishii waggaa 50 hin jirtuudha. Anaa maculeen kiyya gadaamessaan kan koo akkana ta'erra isii waggaa 50 narra jirtuutu irra jira jechuudha. Isiniif galee miti. Isii waggaa 50titu narra jira jechuudha. Anaa maculeen kan koo akkana ta'erra. Kanaaf qarbiin naga isinii haa taatu. Qarbiin naga isii haa taatu. Akkama dubbiin takka jechuutti masaraa mootummaarraa baatee nageetteetti heerumtee abbaa manaatu dadhabee qaama kana bakka 6 waraanee jedhan. Ana siin dura gisee isiin abbaa kee manaa kiyyaayyuu dantaa dhabee fi
والورانة والبنتنا والبرابان إسين جتو وما بوكسي ويتي والقبانيتيني إسين اللي كوفيفتين اللي كوفيسة أيو يرو إسين أسين دركي رود أول لولتي أبا منا كان كو أكنت وده والرومني والبوكسي الأول كوفيفني أكستاني أكست قولتيني برابا يرو جتو جزما يا إني تكتي أسيرا إسين إني تكاسي روفتي وران نمتي سياني أدا لكا سوداني قلفتي سوداني رد أيامتي يدان جرنا heerumni karoora barbaachisa. Ana geeffadha. Heerumni karoora barbaachisa. Heerumni ilmi namaa kuni karoora barbaachisa. Wallahi karoora barbaachisa. Akkuma gaafa jechuudha. Itoophiyaa irraa baanu shaqqaalummaadha. Kana gaafa shaqqaalinnatiidhaaf gara Kuweetii deemu jalqaba mattaawqa gandaa baafadhee. Achii deemeetiin baasaboortii baafadhee. Achii deemee jechuudha. Takalai haimanoti kana gara finfinne kana imale walla duga sinin jet takalai haimanoti kana gara finfinne imale takalai haimanoti irrani wucina guddaa ministeri gara dhimma alaa jechuudha gara sitti imale dhimma kan koo jechuudha gara sitti imale achi takayeetiin jedhe medical in the corporation jedhamu jechuudha afaan ingiliffaatiin yookaan ammoo afaan oromootiin ni medical jechuudha all bodies checking waan jettu jechuudha achi seene nilaalame hundi kan ked all of your body is very nice 100 to meet unan jedha doctor jechu achi him bahe doctor nna galase yenani bakka sanini bahe tabahetin jedhe passport ikiya kenne gara biya gale by the way buli ko shan kesa visa na debi ngidani erga visa na debi gara mi malere gara Kuweeti imale jechu kana ma fisinin jedha nonni kana sinin jedhe heerumni kuni fincaanii miti kama gizee nama qabe fiiganii seenanii ka'anii bayan karoora barbaachisa karoora sagantaa wayii barbaachisa yaa hin ture wallahi akka sabaayii yaati hin ture maal godha rabbiin isaa haadhisu yeroo sani eno Mallas Zeenaawii du'eetiin taaziyaarrallee turre sa'aatii sanitti biyyatti jechuudha gaafa biyyaa ba'usan jechuudha Mallas Zeenaawii du'ee taaziyaarra turre yeroo san jechuudha taaziyaa Mallasiidhaan lafaan uftume jechuudha anin tunfaati yeroo sani injirraa miti jechuudha yeroo sani filannollee gizee warri kenna waan biroo filatu Mallas Zeenaawii filadha rabbiin na haadhisu jechuudha dani bakka isaa kana booyee jechuudha mallee ko tokkicha ko yaa malaaticha ko jedhe baqa lafa kanarra gangaladhee qabanii na dadhabanii jechuudha warri kenna na qabanii na dadhabanii erga kunno booda lagaa irraa gangaladhee ilaa laga caffaa horiin dheeddu jechuudha maraadhee qabanii na dadhabanii jechuudha luka qullaa fiige jechuudha akka mana barumsaa irraa qullaa fiige mee namni boottan hin jirtanii yeroo Mallas Zeenaawii du'e yeroo Mallas Zeenaawii du'e namni boottan hin jirtanii Imbonne gangalatanii lafarra uffanni suufaa haada qabatanii muka keessa namni deemee hin jiru. Haara ofirran dhaabatinaa kaa. Imbonne gisee